Itoophiyaan gootummaa fi seenaa baroota dheeraa qabaachuun sadarkaa idil addunyaatti beekamti. Dachee gabbataa, albuuda gosa garaagaraa fi qabeenya uumamaa hedduun kan badhaate taatus sababa seenessa qeenxee fi waliigaltee waloo dhabuun biyyattiin hanga yaadame guddachuu hin dandeenye. Mootummaan Itoophiyaas rakkoo kana hundeerraa furuuf seenessa waloo fi waliigaltee biyyaalessaa uumuu fi marii biyyaalessaa hundeessuun hojiitti akka galee waggoonni 4 ol lakkaa'amaniiru. Marii fi marrabbaan wal diddaa jiran furuun jaalalaa fi obbolummaan tokkummaa biyyaalessaa milkeessuu fi lammiileen biyyattii sadarkaan mari'achaa jiranis gara goolabaatti dhiyaateera. Mariin biyyaalessaa wal diddaa barootaaf turan hambisuun waliigaltee lammiilee gidduu jiru ni cimsaa abdii jedhu qabnaa jedhan jiraattonni magaalaa Finfinnee AMN Plus dubbise. Nageenya waaraa biyya keenya keessatti mirkaneessuu ummata biyya kanaa tokkoomsuu keessatti ga'een taphatu baay'ee olaanaadha amantaa jedhuun qaba. Ilaalcha adda addaa biyya kana keessa jiru gara tokkootti fiduuf namni waliigalee jaalalaan tokkummaadhaan biyya ijaaruu irratti akka inni harka wal qabatu gochuu keessatti mariin kun iddoo guddaa qaba. Mariin amma adeemsifamaa jiru marii iddoo guddaan itti kennamuu hin danda'udha. Marii rakkina biyyoota garaagaraa fureedha. Mariin biyyaalessaa gaggeeffamaa jiru seenessa dabe sirreessuun waliigaltee biyyaalessaa kan uumu ta'us himaniiru. Namuu garagara harkisaa ture biyya kana. Kanaaf har'a ammoo biyya kana karaa tokkotti fiduudhaaf mariin barbaachisaadha. Sammuu uummataa keessaa miidhama isa darbe sana seenaa godhanii hambisanii dhiisanii bira darbanii isa har'a sammuu haaraadhaan ilaalcha haaraadhaan yaadama haaraadhaan gara tokkummaatti dhufuu keessatti ga'een inni taphatu baay'ee olaanaadha. Mariin biyyaalessaa godaannisa darbee kan qoorsu rakkoo dhaloota har'aaf furmaata waaraa kan kennuu fi dhaloota dhufuuf ammoo abdii fi jaalala biyyaa akka qabaatan ni taasisaa abdii jedhu akka qabanis jiraattonni magaalaa Finfinnee AMN Plus dubbisee kunneen himaniiru. Dinagdeen namni riisoorsii qabna potenshaaliin Itoophiyaan qabdu guddaadha waan nuyi dhabne hin jiru waan nuyi dhabne inni guddaan waliigalteedha. Waliigalteen kun dhufeennaani misoomni dhufaa guddinni dhufaa godaansi biyya kana keessaallee nafa. Wanti guddaan haqa biyya kana keessatti ture ifaan ifatti baasanii irratti wal amananii irratti haasa'uun murteessaadha. Waliigalan alagaluuti yoo waliigalan qofa biyya kana kan ceessus hundumtuu kan baratis kan hin baratis yoo waliigale ollaan ugaa waliigale guddinni kan dhufu. Mariin biyyaalessaa waliigaltee fi tokkummaa biyyaalessaa kan cimsu waan ta'eef sammuu qulqulluu fi karaa bilchina qabuun akkasumas karaa hunda hammataa ta'een xiyyeeffannoo addaan irratti mari'atamuu akka qabus dhaamaniiru. Rakkoo bira dabartisanii walii dhiistee raawwatteet araaramtee tokko taate dhaloota dhufuuf waan gaarii lafa keessa malee isuma kaleessa darbisan isuma hin taane kan dalagamisan yoo isa kaasaa kan deemtu ta'e homaa fidu namoota wal ficcisiisuu wal jibbisiisuu guddina biyya kanaa balleessuu gaa ta'e malee waan dhufu tokko hin jiru. Kanaafuu waliigalteen baay'ee barbaachisaadha. Hundumtuu ijaarsa biyya kanaaf karaa sammuu bilchina qabuun ilaalcha bilchina qabuun laphee qulqulluudhaan iftoominaan yoo irratti haasa'e rakkoon kanaan dura ture suni akka inni deebi'ee biyya kana keessatti hin dhalanne namni kun uummanni kun tokkummaadhaan jaalalaan waliigalteedhaan biyya kana fudhatee akka fuulduratti adeemu gochuu keessatti ga'ee inni qabu baay'ee olaanaadha. Dhaloonni dhufus biyya tana biyya gaarii nu harkaa fuudhuu akka danda'aniif biyya tana mariin kan barbaachisuuf dhaloota fuula duraatiif yaadanii yoo sirriitti gadi fageenyaan irratti mari'atanii sirriitti irratti xiinxalamee irratti yaadame yoo gaggeeffame bu'aa guddaa fida. Marii biyyaalessaan wal diddaa keessoo jiran furuun fedhii fi faayidaa biyyaalessaa kabachiisuuf hunduu tumsuu akka qabus ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dubbachuun isaanii ni yaadatama. ምንም ጉዳይ በውስጥ ቢያከራክረን dhimmi kamiyyuu keessoo keenyatti wallu mormisiisuyyuu waltajjii akka marii biyyaalessaa kanaan mari'achuun furuu waan dandeenyuuf fedhii humnoota biroof jecha fedhaa fi faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa dabarsinee kan kenninu yoo ta'e seenaa keessatti lammiilee hin fayyadne taanee akka hin mul'anne waan tokko keenyarraa eegamu gumaachuu qabna.